Hello jirra jirtu hordoftoonni kokkeeftu akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya isin akka qabu jecha har'a barattoota business management akkasumas business administration warroota ta'aniif ji'a shanaffaa irratti exaamiin jira exit exaamiidhaaf gaafilee nu deeggaran yookaan gaafilee nu barbaachisan kanneen model exaamii baroota garaagaraa kan waliin hojjennu ta'a har'arraa jalqabnee yoo xiqqaate haga qormaanni ga'utti gaafilee 500 haga 1000 hojjechuudhaaf yaalla isinis barattoonni jedhu furratti exit exaamiidhaaf qophaa'aa jirtan gaafiin kun akka malee isin fayyada waan ta'eef chaanalii keenya subscribe gochuun akkasumas barattoota yuunivarsiitii biraa jiraniif share gochuudhaan akka waliin turru isinan affeera gaafilee in hojjenna maal irratti akka xiyyeeffattan gaafilee isin agarsiisan kan modelii baroota garaagaraa afinnee akkasumas exit exaamii darbee kan hojjennuu fi fuulduraaf kan ittiin qophoofnu taa'achuudha. Har'aaf gaafilee 20 haga 25 hojjenna paartii jalqabaatiin har'arraa jalqabnee itti fufnaa jechuudha. Qeeqa yoo qabaattan koomentii yoo qabaattan koomentii sekshinii jalatti naa kaaya. Gaafilee hojjetaman yoo qabaattan naa erguudhaan waliin diskas kan goonu taa'achuudha. Har'a kallattimaan gara viidiyoo keenyatti seenna jechuudha. So gaafin tokkoffaan maal jedha which of the following is not among a primary data collection technique jedha. Which of the following is not among a primary data collection technique kuni research methodology dha jechuudha gaafichi. A questionnaire jedha, B observation jedha, C research work jedha, D immoo interview jedha jechuudha. Kanaaf filannoowwan kennaman keessaa primary data collection method kan hin taane isa kamii jedha. Questionnaire, observation, interview saannan kunniin primary method of data collection dha. Research work kan jedhu garuu it is not the method for data collection. Kanaaf gaafii deebiin isaa caataa jechuudha. So caan sirreedha jechuudha. Gaafii lammaffaa which method of collecting job analysis information is viewed as an appropriate for organization to use while their goal is gathering a detail with clear understanding of information jedha. Inni kun immoo job analysis method dha. Koorsiin kun human resource management ilaallata jechuudha. Human resource management boqonnaa sadaffaa irratti job analysis kan jedhu anis viidiyoo hojjedheen jira waan ta'eef viidiyoo isaa human resource management boqonnaa koorsii guutuu hojjedheen jira waan ta'eef viidiyoo keessa seentanii ilaaluu dandeessu. Gaafichi maal jedha method of collecting job analysis information which is viewed as an appropriate for organization to use while their goal is gathering detail with clear understanding of information jedha jechuudha. An scheduling method jedha, ban interview method jedha, caan immoo observation method jedha, daan immoo questionnaire method jedha jechuudha. Kanaaf meetodota jiran keessaa meetodonni hundi job analysis methodidha. Karaa informationii job analysisdhaaf nu fayyadu ittiin collect goonuudha. Garuu isaan keessaa detail understanding gaafa barbaadnu meetodii nuti fayyadamnu isa kami jedha. The answer must be interview method. Interview'n isaanan kana keessaa data gahaa yookaan information gahaa akka argannu kan nu fayyadudha jechuudha. Therefore, among the given alternative, interview method is the best method for getting a detailed information jechuudha. Kanaaf human resource management boqonnaa sadaffaa bifa kanaan ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Gaafiin sadaffaan assume you will assign as a position of project manager in certain organization and want to determine the project location for agricultural project. The most suitable place you recommend for this project is jedha. Inni exactly gaafiin kun project management irra dhufe jechuudha. Maal jedha? Dhaabbata tokko keessatti project manager ta'uudhaan ramadamteerta jennu projectiin ati hojjechuu barbaaddu agricultural projectidha. Kanaafi the right place for agricultural project kan ati recommend gootu kamii jedha. A near input jedha. B near to market jedha. C technology center jedha. D immoo urban center jedha jechuudha. Kanaafi projektii kamiyyuu haa ta'u gaafa projektii keenyaaf iddoo filannu projektiin iddoo nuti filannu suni the most suitable for input ta'uu qaba jechuudha. Yes, inputidhaaf
yookaan raw material wantoota garaagaraa barbaannuudhaaf dhiyeenyatti kan argannu ta'uu qaba jechuudha for any project. Kanaaf the answer must be A ta'a jechuudha. Inni itti aanu among the different products development cycle at which stage can customer react on physical product? Inni kun almost introduction to management ta'uu danda'a, even project management ta'uu danda'a, marketing ta'uu danda'a. Gaafiin kun almost koorsii hunda ilaallachuu danda'a. Kanaaf filannoon kennameera. Product development, ideal development, commercialization and the market testing. Kanaaf among the different product development life cycle at which stage the customer react in a physical product? Egaa productiin tokko customerii biraa ga'ee customeroonni product keenya ilaalanii iddoon ittiin feedback collect goonu eessatteedha. Product development, ideal development gonkumaan ta'u ideal development keessatti productiin customeriin yaadni inni kan hin jiru. Commercialization jechuun dhuma irratti gaafa baafnee gurgurruudha. Amma testing dha jechuudha. Yes, the answer must be market testing jedha. Kanaaf daan sirrii gaafa product wayii prototype ta'uu danda'a. Kallattiimaan gara magaalaatti baafnee magaala irratti customeroonni keenya product keenya gaafa test godhan that is market testing jedhama jechuudha. This one is more of gara marketing itti deema jechuudha. Maybe principle of marketing or international marketing isaan lachuu ilaaluu danda'a jechuudha. Gaafa akkatti koorsii isinitti himu koorsiilee exit exam irratti dhufan gamanumaan isin yaadachiisuu barbaadeetu jechuudha. Gaafiin shanaffaan which one of the following is not among the drawback of informal communication jedha. Ammuma kana introduction to management video ammuma gadda hojjedhe waan ta'eef video sana ilaaluu dandeessu. Drawback of informal communication. And expand false rumors among members jedha. Ban weaken formal communication jedha. Chan means of releasing negative energy jedha. Dan immoo may result in conflict of management and worker jedha. Yok gaafsirritti ilaala which of the following is not among a drawback or limitation jechuudha of informal communication. Expand false rumors among members jedha. Weaken formal communication means of releasing negative energy. Inni kun positive advantage isaa advantage drawback miti inni kun means may result in conflict of management and workers. Expand false rumors or grapavin isa jennu sana jechuudha. Kanaaf alternativeota jiran keessaa C is this what advantage, okay? Means of releasing negative energy gaafa jennu drawback osoo hin taane advantage of informal communication jedha jechuudha. Kanaaf dhaabbanni kamiyyuu formal communication and informal communication qaba. Informal communication advantage mataa isaa qaba, disadvantage mataa isaa qaba. Kanaaf among the disadvantage false rumorii babal'isuun formal communication dadhabsiisu akkasumas conflicting garagaraa uumamuun kuni drawback isaa. Garuu positive advantage kan jennu keessaa means of releasing negative energy kan jedhu positive dha waan ta'eef the answer must be C dha jechuudha. Gaafiin jaffaan among the statistical data collection process the stage which involves complex and sophisticated mathematical technique is dash jedha. Data organization, data presentation, data analysis and data collection. Kunis statistics dha. So statistics ni beektu warroonni barattoonni business management akkasumas business administration warroonni taatan almost statistics one and stat two barattu waan ta'eef amma asitti maali gaafichi nu gaafatame which stage of data statistical data collection technique having a complex and sophisticated mathematical technique jedha. Kanaaf filannoowwan keessaa more complex kan ta'uu fi sophisticated mathematical technique kan fayyadamnu data analysis irratti jechuudha. Kanaaf data analysis or C is that the answer for this question. Gaafin itti aanu which one of the following is not limitation of net present value technique in evaluating financial aspect of the given business project jedha. Almost kuni business project akkasumas OR operation research irratti barattaniirtu barattoonni business management akkasumas departmentiin eeram kan sadeeru. Kanaafi net present value technique kan jennu jira evaluation of the business project isa keessaa limitation isaa kan hin taanedha. A determine the discount rate is unpractical jedha. B it means it measures the benefit directly jedha. C it cannot consider the size of the project. D it cannot consider the lifespan of the project. Kanaaf alternative jiru keessaa yookaan filannoowwan kennaman keessaa limitation net present value technique kan hin taane isa kamii sirriitti ilaaluudhaan deebisuu dandeessu. Of keenyaa fi discount rates is unpractical jedha.
benefit directly or means of measuring benefit directly na cannot consider size of project and cannot consider lifespan of project era kanaaf alternative jiru keessa almost B is not limitation. Yes, it measures the benefit directly kan jedhu advantage dha malee limitation miti jechuudha. Limitation miti kanaaf B is the correct answer for the given question. Gaafin saddeettaffaan which of the following is advantage of common stock owners over others jedha inni kun operation risk what called strategic management SME dha jechuudha. SME dha akkasumas OM operational management. Yes, strategic management operation management almost jarri lama korsiilee walitti aananii barataman keessaa isa tokko. Kanaaf gaafin kun maal jedha which of the following is advantage of common stock owners over the others jedha. They are relatively risk free jedha. There is upper limit on divide, the right to claim residual income and the right to receive dividends or dividends first. Kana common stock owners advantage isa mine kan jedhu in terms of risk, in terms of dividend, in terms of residual income ilaaluu dandeessu. So filannoowwan kennaman keessaa the answer is almost claiming residual income. Yes, the advantage of claiming residual income is the most common advantage of common stock owner. Yes, common stock owning advantage isa inni guddaan residual income claim gochuu ni danda'a jechuudha ownerin. So this is the correct answer. Gaafii saglaffaa Abraham Maslow, a prominent humanistic theorist, proposed that human motivations are organized into hierarchy of needs and therefore a manager need to understand and categorize demand and act according to get member motivated. Which one of the following alternative clearly states Abraham Maslow theory? Kunimmo theory what called introduction to management irratti akkasumas management toot irratti baranneerra koorsi kana barattaniirtu jedhee yaadaanis samoona viidiyoo isin hojjedheen jira. Videos introduction to management jedhu chapter tokkoffaa ga chapter 6 hojjedheen jira. Achirra ilaaluu dandeessu. Kana sirriitti achitti qaceessinee ibsuuf yaalleerra waan ta'eef kanaaf Abraham Maslow the theory of need hierarchy dha kan inni beekamu. Human need is bakka shanitti qoode physiological need, self esteem need, self actualization jechaa deeman physiology irraa gara olii jechuudha. Kanaaf which of the following alternative clearly state Maslow theory? A, manager need waits for member request jedha. B, manager need to satisfy shareholders jedha. C, individual are motivated by themselves jedha. D, unsatisfied need motivate individual jedha jechuudha. Kanaaf akkaataa Abraham Maslow theory of Abraham Maslow humanistic theory ilaalchisee theory of hierarchy of need jira. Kanaaf sana keessa sirriitti Abraham Maslow theory kan ibsu kamiyya manager need waits for members jedha kun hin ta'u. Manager need to satisfy shareholder of course ni ta'a. Individual are motivated by kun hin ta'u. Unsatisfied need motivate individual jedha. Almost amma aafi caaniin ta'u kanaaf baafi daa keessaa filannaa. So the correct answer is D because unsatisfied need motivate individual kan jedhu sirriidha. Namni tokko motivate kan ta'u unsatisfied need yoo qabaateedha yaada jedhu dabarsa Abraham Maslow. Fakkeenyaaf namni physiological need isaa osoo hin guutiin esteem need barbaadu yookaan social need barbaadu. Kanaaf unsatisfied need yoo jiraate motivate ta'a ergaa jedhu dabarsa jechuudha. The other one is a management information system is important for manufacturing companies through it. Kuni gaafii MIS management information system koorsii jennu sana isa sana jechuudha. Kanaaf maal jedha management information system is important for manufacturing companies through A, dispose of software in the system. B, discarding the role of management. C, advancing the overall system. D, facilitating traditional filling system. Kanaaf MIS or management information system manufacturing company dhaaf maaliif fayyada jedha. Disposal of software in the system kun hin ta'u. Discharging role management kun hin ta'u. Advancing overall system ni ta'a. The answer must be C ta'a jechuudha. Yes, system advancing or overall system isa advance gochuudhaaf kan fayyadu technique kun jechuudha. Kanaaf it is the correct answer. The correct answer.
Gaafin kudha tokkoffaa hand to mouth purchasing type is preferable in the following condition accepted. Inni kun principle of marketing irraa dhufe gaafin kallattii maanii hand to mouth purchasing type is preferable in the following condition accepted. A. Sufficient storage space is available. B. Decrease in price is expected in the future. C. There is no enough cash inflow. D. Engineering change are expected in the future. Amma gaafin kun maal jechuu barbaade? Hand to mouth purchasing jechuun waan irratti fayyadamnu qofa kan binnu yoo maal ta'e yookaan immoo waanuma har'a nu fayyadu yookaan waanuma har'a nyaannee dhugnu yookaan waan har'a itti fayyadamnu kan binnu kondiishinii akkamii yoo jiraatedha kan jedhu garuu exception as nu ka'eera. Sufficient storage space is available dha. Decrease in pricing expected in future. There is no enough cash inflow. Engineering change are expected in the future dha. Namni tokko waan har'a isa barbaachisu qofa kan bitu yoo maal ta'edha gaafinis kan jedhu. Kanaaf yeroo baay'ee gara fuulduraa gatiin gadi bu'aa jennee kan yaadnu ta'e yookaan gatiin wanta tokko gara fuulduraa gadi bu'uu danda'a yaada yoo qabaate hand to mouth purchasing type is preferable jechuudha. Yes. Maaliif har'a gatiin itti binnu qaalii yoo ta'e gara fuulduraa immoo gatii supply hedduun dhufuu danda'a. Gatiin gadi bu'uu danda'a jennee waan yaadnu tokko waanuma har'atti fayyadamnu binnee samuun immoo gatiiwwan gadi bu'uuf ni binna jechuudha. Kanaaf in which condition jedhama the hand to mouth purchasing is preferable in the following condition except decrease in price is expected in the future. Kan jedhu kun sirriidha jechuudha. So among the different type of leverage ratio, the one that measure the rate of return earned by the firm stockholder on investment made by themselves is the inni kun financial management dha. So barattoonni financial management barattan koorsii sana ni beektu jechuudha. Kanaaf maal jedha among the given alternative or leverage ratio, the one that measure the rate of return earned by the firm stockholder on investment made by themselves is A. Return on investment. As B. Profitability ratio. Isheen kun C jechuu isheeti. Return on equity. D. Fixed charge coverage dha. Fixed charge coverage gonkumaan ta'u. Kanaaf the leverage ratio which can be associated with investment by on themselves is known as return on profitability ratio ta'a. Profitability ratio ta'a. Baankunii fi asittis baa jedha. Correctionii fudhachuu barbaachisaadha. Inni kun yes A dha. Inni kun immoo yes B dha. Inni kun immoo C dha. Inni kun immoo D dha jechuudha. Kanaaf A, B, C, D jechuu dandeenya. So the answer must be associated with return on equity. Maaliif owner's equity dha. Waanuma ofii qabu invest godhe yookaan investment made by themselves jedha. Yes, capital namarraa liqeeffanne yookaan financial loan fudhanne ofuma isaa invest godhe waan ta'eef return on equity ta'a jechuudha. Return on equity. So kanaaf baadha kun return on equity kan jedhu. So asirratti sirriitti na hubadha. Baan kanatu sirriidha malee profitability ratio kan jedhu kuni kanaa miti jechuudha. So the answer is B. The answer is B. Gaafin kudha sadaffaan all are the feature of comprehensive mission statement of an organization except jedha mission statement inni kun strategic management SME dha jechuudha. Strategic management. So gaafii achirra dhufe so maal jedha all are the feature of comprehensive mission statement of an organization except should not be ambiguous, realistic and achievable. It should be static. It should have societal linkage. Kanaaf mission statementiin amaloota inni qabu keessaa kan hin taane jechuudha except waan jedhu. Should not be ambiguous kun sirriidha. Realistic and achievable kun sirriidha. It should be static kan jedhu kun sirrii miti maaliif it should be dynamic ta'uu qaba. Jijjiiruu danda'uu qabna. Gaafa environmentiin gaafa conditioning jijjiiramu kan jijjiiramu ta'uu qaba malee fixed yookaan static yoo ta'e sirrii miti jechuudha. Sirrii miti jechuudha. Sirrii miti. Gaafin itti aanu gaafin kudha afuraffaan which one is different from the following jedha. Stratified sampling, systematic sampling, judgmental sampling, cluster sampling jedha. Inni kunis statics to sampling technique kan jedhu irraa dhufe video kanas hojjedheen jira. Gara duubatti deemtanii statics sirriitti ilaaluu dandeessu. Statics to jechuudha. Achirratti ilaaluu dandeessu. Filannoowwan kennaman keessaa kan adda ta'e kamiyadha. Almost judgmental sampling kan jedhu kuni adda. Because it is non-probability sampling gida isaan kan garuu probability sampling gida. Egaa sampling bakka lamatti qoodama irraa actually research methodology irrallee video isaa hojjedheen jira. Chapter 4 sampling technique kan jedhu achis ilaaluu dandeessu. Statics waan inda tuus hojjedheen jira. Achirrallee ilaaluu dandeessu. Kanaaf two method of sampling technique are there. Probability sampling technique and non-probability sampling technique jedhama.
isaan keessa judgmental sampling kan jennu kun non probability dha, isaan non stratified systematic cluster sampling kan jennu kun immoo they are probability sampling dha. Kanaaf adda kan ta'e judgmental sampling kan jedhu ta'achuudha deebiin. Gaaffii 15ffaa which one of the following nature of organizational resource couldn't contribute for its competitive advantage dha. Inni kun operational management dha jechuudha. So gaaffii operational management keessa dhufe jechuudha. Gaaffiin kun maal jedha? Which one of the following nature of organizational resource couldn't contribute for its competitive advantage? Dhaabbanni tokko dhaabbata biraarraa competitive advantage qaba gaafa jennu resource inni qabu suni competitive advantage isaaf ta'uudhaaf ulaagaan inni guutuu qaba jechuudha. Ulaagaalee kennaman keessaa kan competitive advantage dhaaf contribution hin goone isa kamii jedha gaaffiin keessan. Maal jedha? Which one of the following nature of organizational resource couldn't jedha contribute for this competitive advantage? Substitutable, rare, inimitable, valuable jedha. Kanaaf resourcein tokko akka competitive advantage itti fudhatamuudhaaf non substitutable ta'uu qaba malee substitutable ta'uu hin qabu. Kana jechuun substituentii qabaachuu qabu jechuudha. Substituentii qabaachuu qabu. So the answer must be A ta'a jechuudha. A ta'a maaliifi rare ta'uu qaba, inimitable ta'uu qaba, valuable ta'uu qaba, garuu non substitutable ta'uu qaba malee substitutable yoo ta'e competitive advantage nu qabaachuu hin danda'u yookaan nu kennuu hin danda'u jechuudha. Gaaffiin 16ffaan which one of the following is not among the basis to segment consumer market? International marketing yookaan principle of marketing dha. Gaaffiin kun almost marketing irra dhufe maal jedha? Alternative kenname keessaa it is not among the basis to segment consumer market jedha. Gaaffiin aan location jedha, baan regulation jedha, caan immoo behavior jedha, diin immoo demographic jedha jechuudha. Kanaaf filannoo kennaman keessaa kan base of segmentation hin taane isa kamii? Location gaafa jennu demographic segmentation dha, kun ni ta'a. Regulation kun hin ta'u, behavioral ni ta'a. Demographic gaafa ni ta'a. Saalaan yookaan umriidhaan segment gochuu dandeenya waan ta'eef almost regulation kan jedhu baan hin ta'u jechuudha. It is not the base of market segmentation or consumer segmentation. So isa kanas sirriitti ilaaluu, sirriitti hubachuu, marketingii dubbisuu qabdu. Principle of marketing viidiyoo isaa hojjedheen jira. International marketing immoo yoo barbaachise kan hojjedhu ta'a jechuudha. Gara fuulduraa garuu gaaffilee gaafa hojjennu reeshoo isaanii ilaaluu qabdu. Eessaa ba'a kan jedhu sirriitti ilaaluu qabdu jechuudha. Gaaffii 17ffaa which one of the following is the main objective or function of transportation problem jedha. Inni kun OR or operational research chapter 3 irraa gaaffii dhufeedha. Operational research chapter 3 maal jedha? Transportation problem or assigning transportation problem jedha waan ta'eef assignment problem jedha waan ta'eef gaaffichi maal jedha? Which of the following is the main objective function of transportation problem? Making total cost zero, maximizing the total cost, minimizing the total cost, planning to incur additional cost. Kanaaf kaayyoon transportation problem inni guddaan total cost zero gochuu miti maaliifi costless business hin jiru kuni beekamaadha. Akkasumas cost immoo maximize gochuu miti. Kanas beekuu qabdu. Kaayyoon keenya inni guddaan total cost maal gochuudha? Minimize gochuu. So minimization problem gaafa jennu profit maximization. Minimization problem gaafa jennu immoo total cost minimization dha waan ta'eef the answer must be chaata. C is the correct answer. So this one is OR chapter 3 dhaabachi ilaaluu dandeessu. Gaaffiin 18ffaan it is research methodology dha. Gaaffii research methodology keessaa dhufe which one of the following is not among the reasons of developing research proposal? Which one of the following is not among the reason of developing research proposal? Research proposal ni qopheeffanna ni beektu. Research proposal gaafa qopheeffannu kaayyoo mataa isaa qaba yookaan immoo aim qaba yookaan objective qaba. Kanaaf filannoowwan kennaman keessaa reason yookaan objective kan ta'uu hin dandeenye kam jedha? A guidance jedha. B task of contract, C experimental, D means of communication jedha. Egaa proposal tokko guidance nu kenna. Guidance jechuun karaa biraatiin means of communication jechuudha. Kanaaf A fi D deebiidha.
task of contracts and experimental kan jedhu kan sirriitti ilaallu task of contract gaafa jennu proposal wayii gaafa qopheessinu kontraata wayii namoota wajjin agreement gaafa inni jennu proposal keenya irratti hundoofneeti kan agreement waliin mallatteessinu kanaaf contract gaafa jennu kana business area baankii irratti fakkeenyaaf maallaqa liqeeffachuu gaafa deemnu walii galtee ni mallatteessina isaan suni proposal keenya ilaalaniiti kan maallaqa nu kennuu danda'an kanaaf tax of contract gaafa jedhu kuni ta'a experimental miti garuu experimental kun amma fakkeenyaaf methodology irratti experimental research warroon hojjennu proposal irratti experimental jira jechuu dandeessu garuu akkasii miti yes akkasii miti experimental it is not the reason for developing proposal okay so sababni proposal develop goonuu fi guidance idhaaf akkasumas task of contract means of communication idha caaniin ta'u jechuudha the answer is C the answer is C dha jechuudha gaafin 19ffaan assume you are assigned to on the position of material management in certain manufacturing company and as a manager what will be your preceding function assume that you are assigned on the position of material management in certain manufacturing company and as a manager what will be your preceding function amma kun operational management ira namni tokko material management idhaaf manager ta'e manufacturing company keessatti ramadama jechuudha kanaaf gaafa achitti ramadamtu objectivein kan jedhu functionin dura hojjettu maali jedha demand forecasting purchasing managing inventory keeping store sirriitti ilaaluu dandeessu maali namni tokko material management manufacturing company tokko irratti material management position irratti qacarame jechuudha as a manager kanaaf as a manager material management ila kan department dinati position dinati siif kenname dhaabbatichi immoo manufacturing company dha dhaabbata oomishaa jechuudha warshaa ta'uu danda'a kanaaf wanti ati jalqaba hojjettu kamiyya demand forecasting purchasing managing inventory keeping store in ta'u purchasing is in ta'u kanaaf demand forecasting and managing inventory amma lamaan keessaa garuu demand forecast gochuu qabda jechuudha materiaalin na barbaachisu hammamii kan jedhu dura beekuu qabda san boodani gara inventory kan deemtu kanaaf demand forecasting is the first and the preceding function of the manager that can be assigned on the position of material management kanaaf an sirriidha jechuudha A is the correct answer gaafii 20ffaa which business environment is unfavorable for the growth of entrepreneurial venture gaafii entrepreneurship jedha kun immoo gaafii entrepreneurship so which business environment is unfavorable for the growth of entrepreneurial venture jedha high reputation high tax high demand high purchasing power yes ati hojii wayii kalaquu barbaadde hojii wayii yookaan immoo environment wayii irratti hojii wayii kalaquu gaafa barbaaddu environmentiin kalaqa kan keetiif mijataa hin taane kamiidha gaafiin isaa high reputation jechuun bakki sunni bakka namni hedduun jaalatu namoonni hedduun bakka sirriitti jaallatan yookaan immoo barbaada yoo ta'e suni dirqama si barbaachisa jechuudha high tax governmental tax impositioning guddaa yoo ta'e kuni fuudhaa sitti ta'a demand jechuun fedhiin guddaa yoo jiraate customer neediin guddaa yoo jiraate sunis bakka bareedaadha business keetiif high purchasing power jechuun namoonni naannoo sana jira baay'een isaanii dandeettiin bituu isaanii guddaa yoo ta'e kunis advantage dha siif jechuudha kanaaf filannoo kenname keessaa unfavorable environment kan ta'e high tax kan jedhu baarratti kan jiru kana the answer is B so B is unnecessary or unfavorable condition for the business you need gaafii 21ffaa the distinctive feature of service include one of the following except look service industry da kanatu dubbachaa jiru so the distinctive feature of service include one of the following except perishability inseparability tangibility variability kanaaf immoo products and the service garaagarummaan isaanii maa inni kan jedhu operation or yes no operational management irratti amma tokko laalleera waan ta'eef koorsii sana sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha kanaaf servisiin amaloota inni agarsiisu keessa yookaan fiicharoota inni agarsiisu keessa kan hin taane tangibility service is intangible but product is tangible waan ta'eef the answer is
baataachuu. The answer is B. Gaafii 22ffaa which one of the following is not the cause of small business failure jedha. Innis gaafii entrepreneurship jedha. Kunis gaafii entrepreneurship jedha. Which one of the following is not the cause of small business failure? Yes, business in small business kanneen jennu baay'een isaanii fail akka ta'an sababa kan ta'uu hin dandeenye isa kamidha. Note gaafii sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Not the cause of small business failure. Inadequate management, inadequate finance, the days of entrepreneur, improper use of resources. Kanaaf sababa kufaatii small business kan hin taane isa kamidha? Inadequate management ta'uu danda'a, inadequate finance ta'uu danda'a, the days of entrepreneur kun akkamitti ta'a? Improper use of resources kunis ta'uu danda'a. Kanaaf caarratti kan jiru sirriidha jechuudha. Kuni gaafiin kun yes look dogoggoraa laala sirriitti. Which of the following is not the cause of small business failure? Sababa ta'uu kan dandeenye inadequate management ni ta'a jenneerra, inadequate finance ni ta'a, days of entrepreneur and the improper usage of resource jedha. Resource qabnu sana improper kan fayyadamnu yoo ta'e inni kuni dirqama sababa ta'a jechuudha. Kanaaf daa kan jedhu kun sirrii miti deebiinsa caa ta'uu qaba jechuudha. The days of entrepreneur is not the cause of small business failure. Businessin tokko dhaabbatee entrepreneurichi sababa du'eef qofa kufuu hin danda'u yookaan immoo daa kana maal jechuu dandeenya proper usage of resource yoo jenne improper kan jettu kana yoo balleessine daan ta'uu danda'a. Otherwise the answer must be what? Caa ta'uu qaba. Kanas correction fudhachuun dagatinaachuu barbaadna. Yaa yeroo tokko tokko type gaafa goonu dogoggoruu dandeenya waan ta'eef sanaaf. Gaafii 23ffaan bakka duwwaadha. Bakka duwwaa. Yes, blank is the development of long-range plan for the effective management of an environment or SWOT analysis, strengths, weakness, opportunity in the traits. Kunis OM jechuudha. Operation management jedha korsiin kuni. Kana maal jedha? Blank is the development of long-range plan for an effective management of an environment, SWOT. Strategy implementation, strategy formulation, environmental scanning, evaluation and control. Kanaaf yaa steepiin jalqaba SWOT analysis gaafa hojjennu wanni dura hojjennu akkuma isin beektan environmental scanning dha. Kanaaf environmental scanning deebisiriidha jechuudha. Kanaaf environmental scanning is the development of long range plan for an effective management of environment SWOT, strengths, opportunity, weakness, opportunity, threat. Kanaaf environmental scanning kan jedhu deebisiriidha jechuudha. 24ffaan the first step in marketing research process is jedha. Kuni marketing jedha kuni gaafin kunis. Kanaaf first step in marketing research process is locating and defining problem or issue, designing the research project, collecting data and interpreting research finding jedha. Step in jalqaba yeroo kamu research process keessatti yookaan market research process keessatti locating and defining problem dha. Issue sana yoo beekne problem sana sirriitti define yoo goone 50% gara solution itti dhiyaachaa deemna waan ta'eef deebiin keenya sirriin ta'uu qaba jechuudha. Answer must be A. Answer must be A ta'a jechuudha. Gaafii 25ffaan which one of the following is not true about project gara kun kallattii maan project management irraa dhufe jechuudha. Which one of the following is not true about project? A. Projects are constrained by limited resource. B. Projects are planned, executed and controlled. Projects create a unique product or service. Projects are an ongoing and repetitive process. Kana why project ilaalchises kan dhugaa hin taane jechuun kan soba ta'e kamidha. Projects are constrained by limited resource jedha. Eeyyeen project tokko facilitate gochuudha bajanni nu barbaachisa. Bajanni immoo hudhaa guddaa nutti ta'uu danda'a. Kanaaf constrained kan jedhu hudhaadha. Aan sirree. Project are planned, executed and controlled kunis sirriidha. Project create a unique product or service kunis sirriidha. Project are ongoing and repetitive kan jedhu kun sirrii miti. Kanaaf daan sirrii jechuudha. Answer must be D. So gaafii 25 har'aaf hojjenneerra har'aaf nu ga'a. Thank you very much. Gaafii 25 hojjenneerra amma booda akkuma isinitti hime yoo xiqqaate gaafii 500 yoo guddate immoo gaafii 1000 ji'oota lamaan gara fuulduraa kana keessatti ni hojjenna. Isinis jalaan yoo hordoftan yoo nu jajjabeessitan waliin kan itti fuunu ta'a. Hin ta'e taanaan garuu waan hin taane jechuudha. Kanaaf nu jajjabeessuu hin dagatinaa. @cokeftube jechuun subscribe gochuudhaan viidiyoo isaa keessa seentanii waan barbaadan argachuu dandeessu. Hamma danda'ameen isin gargaarutti jirra waan ta'eef isinis dubbisaa viidiyoo keenya sirriitti ilaalaa gaaffiilee hojjechaa koomentii yoo qabaattan qeeqni yoo jiraate nu kennuu hin dagatinaa.
amma yeroo paartii lamaffaarratti wal arginu immoo gaafilee hojiidhaan workaawutii ta'an tokko kan ilaallu ta'a. Maaliif barattoonni baay'een especially video statics irratti waan hojjetamu calculation maaf hin hojjenne naan jechaa jirtu waan ta'eef gaafilee model exam kanneen exit exam irra dhufuu danda'an hojjechaa ilaalla keessa mammakaa gaafilee hojjetaman gaafilee calculationis kan hojjennu ta'a. Isinummaan chaanaalii keenya wajjin yeroo hundaa hidhata qabaadha malee rakkoon qabu jechuudha. Viidiyoo paartii lammaffaatiin amma wal arginutti bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa qaqqabu isinis nagaa akka taatan hawwii kootii jiraadha.